nubar ani Yesuus ayyo Yesuus isa macaafa qulqulluu keessa isa fayyisa addunyaa keetii bar atakkasitti ergamante ani ammoo kamataa kiyyatti kan amanu Yesuus jechuun nabi Isaa ilma Maryam nabiyyi ta'uu isaatti aman kaisa uume kaisa ol kajiru ammoo rabbi Allah tokkicha garaagarummaa asii keenyaa laal ibsa an ilma waaqayyoon sitti hima ati ilma Maariyaam natti himta akkamitti walii galla garaagarummaa jira bar gidduu kan an kasin jedhu Yesuus in qoon kasin jedhu Yesuus ati Yesuus yaa ibsa namni kamuu Yesuusin malee jireenya bara baraa hin qabu kottu gara Yesuusitti obboleessa koo qaali Yesuus si jaallata ara jira wallahi ammallee ati amma jireenya bara baraa ni qabda jiraachaa jira nam haga jiru keessatti kaburii dammoo rabbi beeka abdi ka jannata ta'u kee of beekta amma ati jannata galta moo azaaba galta nani mo jannata galuuf khayri dalagataa jira borwaan bor itti gaafatamu addunyaarra wali qabadhe addunyaan tun waan fatana biyya fatana irra tartu waan ta'eef bakka dhaqxuni beektaa ibsa amma bakka dhaqxuni beektaa bakka dhaqxuni beektaa yoo duute inshallah jannata galasin jedhe jannata ragaa maal qabda bole sayo barbaade gaafachi deemne achi taa'ee live si dabarsa azaba keessa deetti naanaasa'uu dandeenya karaan dhugaan jireenyi Yesuus qofa ibsaa ko karaa dhugaattan si affeeran obboleessi kee yaa rabbi yaa Allah amma yoo na listi obboleessa anka siin jedhu qoya sinama bareedaa kan akkamitti si karaa sirriirra hin taane ila ibsa ofillee fuutee maatiin talaqa buusan haadha manaa kee gaa'illi keellee gaa'ila eebbifame si haa ta'u maakillee fuutee ofillee fuutee karaa jiruu bara baraa karaa Iyesuus Kiristoos kan karaa qulqulluu karaa dhugaa kana dhufuun si affeera obboleessa koo qaali eshi awwale na jakas waasiyaa gaafa fi kananarraa fudhu gaa ergaa kiyyaan obboleessummaatu na eeyyisiisaa jira malee way waan haa kafaltaa ibsa eshi irratti himtee bar fudhadhee dhiisuun sun ana ilaallataa bar kanaafiyyuu anillee gaafii si gaafadha gaafii an si gaafadhuuf gaafii naa deebisi hin fudhatta maqaa Yesuusin hin fudhatta isi ati irratti himuu malee kan namni si gaafatu deebisuu fi caqasuu fi qophii yoon qabaatiin maal gochuu hirinaasuu daree naafsi Oi tadi mesti rukuma awale. Oh. Nasi kapada Yesus ada kabami. Ni kabae. Kopilinki ko dame family. Abang kabang kabumi. Ilma waqati ga kanaga wonni adda isa god. Aye ko ireshi wonu dise ko isiga. Yesus jirata dabar Yesus ibsa. Ishi sinjet hada kabam Maryam tu daleni misa abba mali dalten. Ila ibsa gaafina sigafatu yes or no akanu mana anjedi me Yesus ilma waqati ati Isa Qur'ana ra nan gaafatin yoo dhage sinjedi Maryam sansikariam jiruban inna lillahi sanu masigafadde yes or no na anjedi dumat yes sinjede bar san yomi mor yes e kajette gaafi kiya next sicha abban qaba ilma waqati inkab hada qofan dalati akkasin jedhamu ilma waaqaa jedhama Yesuus ilma waaqaa rabbi wawari waan da waan bade jiru ma nama karakkarta adaan dalate boy sanuma gaafatu fi an kasin jedhu dun erga inni hada qofan dalate ka abbaan qabne jechu Yesuus erga akkasi wanni kun adda isa godhu jette ka amantu taate Adam kan hada fi abba hin qabne hinjira ma isatti namanne reetin kana liste ka waan macaafni hin jenne inasa hin dhaggeeffadhu ma macaafni waan hin jenne Yesuus ilma waaqayyooti hin jenne dhaggeeffadhu amma yoo gaaffii akkasiitiin
walitti deemuu ta'e abbaan Nabi Muhammad Quraana irra ni jira. Nabi Muhammad abbaan ni qaba Quraana irra. Ni qaba Quraan maan kam. Meenatti Quraana irra abbaa Nabi Muhammad bakka tokkicha irraa naa kenna. Ragaa. Obbolees. Namicha sibira haasa'u sana ta'e dhaga'i. Namicha sibira fidi Quraana irraa ragaa. Quraana irraa ragaa naa kenna. Digalee haadhas qaba. Haadha abbaa qaba. Akkumaan dhaladhe. Yesus dammoo haadha qofaan dhaladhe. Jettee dhagaa Quraana irraa kenni ragaa. Dhagai Quraana irraa ragaa kenni. Quraana irraa abbaan Nabi Muhammad suuraa kanarra jiru haati Nabi Muhammad suuraa kanarra jirti jedha. Naa kenna. Turisme haasa wali. Awwale ilmi namaa yookiin jecha rabbiitiin dhalata yookiin haadha abbaan dhalata kanuma lamin jedhuun dhalata. Yesus ta'ii rabbiitiin dhalata haadhaan jechuu haadha keessa. Nabi Isaan Nabi Adam ka isaa oliin. Ta'ii jechuun jechuudha sagaleedha jechuudha laal. Ta'ii jechuun jecha jechuudha sagaleedha jechuudha Yesus argite. Kanuma sitti maa jirraannu. Garuu meeshaa biyyi kee ifaana duniyaa kana dhagai. Macaafni ilma abbaa jedhe malee abbaa minaamin isati jettu kana ilma jedhee bakka lamatti hin dhaggeeffadhu. Kanaafi amma maal gootaati? Mee kana hubachuudhaafi abbaa Nabi Muhammad Yesus ilma Waaqayyooti jennee miti nuti ragaa guutuudhaan abbaa Nabi Muhammad haadha Nabi Muhammad mee Quraana irraa natti himi. Namichi si biraas natti himu bakka isaa aatis natti himi. Maayette. Fida. Nabi Muhammad abbaa qaba naan hin jenne ati. Abdallah abbaan isaa kadhalche. Ayyee Quraana irraa maqaan Quraana irraa Abdallah wanni jedhu ni jira obboleessa. Bugaa wayii nama karakkaarta. Silaa waan namni siin jedhu nama caqaste yoo laal rabbiin kun jedhan gizee takka nama barbaade osoma akkanatti fillafiitti taa'u itti duucha jedhan. Ati akka isan sii galee dhugaa sitti hima. Ati fakkeenyaaf akkanatti namni tokko namni barate namni isaa ammaa kana waa fedhe laalee hubatee osoo ragaa malee akkanattuu yaaddu imaajin bar waan badaa fi waan turu Arabbiin akkanumatti beekta atummaan waan si ta'u waan si taate osoo ijaan agartu hin jannatin obboleessaa akiraa deebii gara rabbii isaan fidaa madaamsi fi lammaffaa ammoo nabii isaan anaaf nabiyyiidha Yesuus aadaan dhalatee abbaa hin qabu isaan ammoo jecha rabbiin ta'e jedhee nuumee ani kanatti amanaa silaa rabbummaan nama hin gabbaal nama rabbummaan isa caala silaa kamanamuu qaba jedhamuu yaadu nabi Aadam ka haadhaaf abbaa hin qabne osoo jiru istee kanatti amanuun kan kee gaafii sammuu keessa gaafachuu qabu. Gaafii ammaa ragaa kennuu ni dadhabde. Oneessa bukatti illee amani annan galchu. Sanuma siin jedha. Gaafii ammaa ragaa kennuu ni dadhabde. Shufeeraa qoy. Miiti ala jirta obboleessa. Miiti raawwateen achi taa'aa jirtu maal si haasa'an. Ummata gaafadhu. Miuti irraan jirtu dhugaa gaafadhu ummata ijoollee ergilaalchise. Sagalee kee guutuun dhagaa jira. Baay'ee nagaatti badnaa ta'u waliin karakarru. Amantii si fakkaate gara si fakkaate saniin jiraan. Ragaa naan kennitu obboleesso. Deem sheeka bira si geessa sheeka bira dhaqe. Sheeka maal? Kana waa'ee amantiitii miti amma kun. Miliquufi. Nagaatti hangasiin jedhu. Ragaa naan kennitu ragaa maa naan kennine. Ati eessaa baateesi? Ragaa salamiitas keessaa. Eessaa dhufte wal. Eebbifama arrabni hin jiru nu bira. Arrabaa fidis maraadis. Eebbifami jedheen eebbifami. Waaqayyo an dhiifama sii godhe Waaqayyo dhiifama siif haa godhe. Waan itti fakkaate kanuma. Eebbifami abdii. Maal kanatti keessa bannaa taasaa dhiisi. Bar isintuu hooy godhee shoomin ol kaase malee. Gaaffii sin gaafachuun. Ol ka'uu hin danda'u calli bannaa dhiisi. Gaaffii sin gaafachuun sin xiqqeessuudha. Ibsa. Gaaffii sin gaafachuun amantaa keessan xiqqeessuudha. Ifa bannaa calli namni tokko waan fedhe si gaafachuu danda'a mirga isaati. Mee na rabsuu dhiisi akka kee kanaas ba'i naamusaan gaaffiin gaafadha.
inni dhugumatti islaama amantaa isaarraa naaf haa deebisume. Mee abbaan Nabi Muhammad quraana irraa bakka tokko bakka kana jiru jedhimme naanaa jedhume as naa yaami kana maa dabsu kan. Awwalu amantii kan kee adillee mukatti amantee sii kabaja jedhan. Obboleessa achuma dhaabdu. Mukarraa maaliin fuudha amantaa caallutti naman. Amantii mukatti illee yoo amante mirga keetii si ilaallata ka gaafatu an osoo hin taane rabbiin mataa keessa gaafata. Silaa fayaan amantii mataa kiyyaa qaba amantiin kiyya muslima alhamdulillahi. Kanaaf yoo obboleessa akiraa yoo barbaadinaa itti deemu boolla seenii. ما بيركز زندني بكوي زين. نو سني متبر. والله بيركز زنداب. ميرا خسر سودا ولي شيخ كتات رادو بتهاجر. مجاهنا ربي. شيخ كوني ما رادو بتشيل. جتون. بكديمة أمانتو إسلامك كيس هاجر. أما سندق جفت. أبو بنازم تو إسد ما أمانتي إسلامك كيس هاجر. جتني ما جت ما بكيس أنك نتني مجاهنا. أما فكرني. مال تكيس إسلامك تركنا هوا هرد جرا وقامي كدر جرا. إسن تو بكيه كنّي في. سي بكيه كنّي فري خمارة كيسة في. ناين والله بالله وام في ده سيو زبر ركيس هيران نقول إنت إيه هاسي. سيرا وجه ساسا جرا رم. إيه كأكرم تقطع ساجرا. سيرا يو هاسي سيرا وان جروت ما قرو دمو. إبلون كنا منتي كيسا جرا مالي منامين جتني برنامج. فولو كركودو برباد بردا كي وجرب شاغورا. هذا بير سازينجل. نما شيخ يوكا نما كرتة إسحاق سودن دورن داكو. إنه فولو كدوك أبا برباد إني. بكني سينو. أما إسحاق تجري تونكوي. هوري مسمى كون. ما لتم بيا. فو صدق أحد الدنيا تنقر غريسة. ديس يمنا. ديس نورا. بوليزو. وان نمان ندوب تشيزني إيش. وان نمان مسنجر جين. an bakka tamma jeetu san waliin galu an dhugaa dubbachuu bakka amma amantiin inni keessaa coomin amantii keessaa manaa midhaan san waliin galu maaliif amma tiktok irratti wanni haasawaa nama tokko yoo inni waa dubbate dubbiin isaa kabbaadhi jettanii yoo ol qabdaniin namni sun inni godhataa dhufaa bakka akka ofirratti ol kaasan jechuudha amantii namni keessu jiru najagas mukatti illee yoo amanee dhimma isaati ka isa laallatu rabbi isa gaafata. برفتني في أمانتي تكا أمانتي سلامات تكا أكرمتي بكا نجاتي فقرتي وان تهاني ولي سبب قرتي تما أمانتو سلامات عند أهود أيان نساء يو أتمو أنت مالين ده مو أنت كانوا أنين قافت ده أمبر وان أسيس وجهها سطنا أرسان جرو بران أمبر تكتو كردي بكد تاني سلا لا جرا دبي قهنا دبي سانجرو بران حقهم بيكم سانتكو كبسان رايو قافت أجرارن إني قا دبي سافيرا وان براسون تاني نمني كمودا دبي تكوني صباح سنجرين أمانتي في الدنيا دبي تسي إيفا amantii fedhetti amanuu namni mirga qaba sun mirga isaati ka gaafatu rabbi garuu ammoo erga ana na gaafatee garasin na waami ana amantii itti amanu waan qabuuf amantiin kiyya akkana sababni siyaaf muku maaliif si beekaa siyaaf bakki inni itti na waame sun ati maa waamta nam ati gara amantii islaamaa ati amma yaamte eenyu yaame amantii islaamatti ati yooma ergite nama amantii biraa hordofu waamtu yaamuan أبو ما فيده ويا مو أنا منتي تيجي مال قريب وفر نمو أمنتي كذا سهاجراتو دركام سيرت أمنتي من كم فرد دركام كذي والله دركام سيوم بيسمعلي نمنا أمنتي مسلمة أمنتي نم إفهم أمنتي يو قرأته فيدو في هادو إن الله كيس فك